Yooyyaa akkam jirtu hordoftoota chaanalaa Sulxeemaanaaf. Egaa isinirraa turen jira torbaan darbe kana torbaan lama sadii walitti aanseen isinirraa badeen jira. Gamanumaan barnoota keenya kan itti fufnu ta'a. Barnoota ajaa'ibaa qabadhee isiniif dhufee jira. Warroonni haaraa taatanii gam chaanalaa Sulxeemaanaaf dhufaa jiraattan weelkaam amaa dhufuu baga nagaan gama chaanalaa Sulxeemaanaaf dhuftan jecha viidicha gaafa daawwattan laayikii fi hiriyoota keessaniifis sheer gochuun irraanfatinaa jecha sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan affeerraa kooti. Egaa viidicha gama viidiyoo barnoota keenya har'aatti yoo dabarru barnoonni keenya har'aa maalidha kan jedhu waliin ilaallu ta'a. Waa'ee rakkoo dhaabbachuu yookaan ka'uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa hangam beektu? Maaltu ka'uu dhowwa? Sababni qaamni saalaa dhiiraa ka'uu dadhabuuf maalidha kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Qaamni saalaa dhiiraa yookaan qunxurroon tishuu addaa iddoo dhiigni itti kuufamuu danda'u hidda dhiigaatiin walitti fuufee argamu laakuna kan jedhamu qaba. Lallaafaa kan ta'e irraa ijaarameedha qaamni kun. Qaama lallaafaa kan ta'e irraa ijaarame akkuma qaamota biraa hiddoota dhiigaa, naarvotaa fi sirna limfiitiin kan badhaadheedha qaamni dhiiraa yookaan qunxurroon. Waa'ee qunxurroo yommuu haasofnu waa'ee qaamota biroo sirna wal hormaata dhiiraatiin gargaaran haasa'uun barbaachisaadha. Sababni isaas qunxurroon qofaa isaa ka'ee dhaabbachuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Qaamonni kunniinis bakka sanyiin dhiiraa yookaan inni isparmiin itti oomishamu yookaan cidhaan lamaan unjummoo isparmii gara alaa fi qunxurroo fidu. Ulaa qunxurroo yookaan yureetira bakka isparmiin erga oomishamee ittiin kuufamu kan epideemis jedhamu xannachoota dhangala'oo yookaan mi'oo dhiiraa oomishanii fi maashaawwan naannoo qaama saalaa maammadoo yookaan qunxurroo jiran fa'i isaanii muraasa. Egaa qunxurroon dhiiraa haala gahaa ta'een dhaabbachuudhaaf sirnoonni qaama keessattuu sirni narvii giddu galeessaan naga qabaachuu qaba. Akkasumas narvoonni naannoo qaama saalaa dhiiraa fayyaa ta'uu qaba. Sirni marsaa dhiigaa nama sanaallee fayyaa ta'uudhaan murteessaadha. Fakkeenyaaf yoo fudhannee kan ilaallu ta'e dhiirri tokko dhiphina keessa jiru yoo ta'e sababni qaamni sun tururee yookaan kontooffatee sun tururee teessuuf yeroo sanatti sirna narvii to'annoo keenyaan ala simpateekii jedhamutu hojiirra oola. Egaa inni kun yeroo kana ammoo hiddoonni dhiigaa bakkeewwan akka qaama saalaa garaachaa fi mar'imaanii jiran kontoonfachuudhaan dhiigni isaan keessa ture gara maashaa yookaan bakka humnoonni rakkoo furmaata kennuu itti uumamu irraa irreekeet deemuudhaan anniisaa kennaaf jechuudha. Gara qabxii keenyaatti yoo dhufnu qunxurroon dhaabbachuuf kan isa barbaachisu tokkoffaa irratti tuttuqaa, lama ijaan waa arguu fakkeenya boqoshaa yookaan suuraa qaama saalaa dubartii, sadaffaa irratti haasawa si'eessituu wal qunnamtii saalaa fa'i. Adeemsa ka'uu qaama saalaa dhiirri tokko wanta wal qunnamtii saalaatiif isa kakkaasu erga argateen booda sirna narvii to'annaan ala paaraasimpaateetikii jedhama hojiirra oola. Cidhaaniin keemikaalaa piroostaaglaandii jedhamuun maddisiisa.
Jarri kun ammoo akka iddoonni dhiigaatti shuqunxurroo sooraan addaan bal'atan godhu. Yeroo kana dhiigni qunxurroo keessa guuta. Qunxurroonis yookaan maammaduun furdinnaan ta'e dheerina isaatiin baay'ee dabala jechuudha. Maashaawwan hundee qaama saalaa dhiiraa marsanii jiran ammoo kontooffachuun dhiibbaa qaamni saalaa dhiiraa irratti uumu. Yeroo kana dhiibbaan qaama saalaa dhiiraa yookaan qunxurroo keessa hanga dhiibbaa onneen uumtutti walqixa ta'uun qunxurroon jabaatee dhaabbata jechuudha. Wanti adeemsa kana jeequ yoo jiraate rakkoo ka'uu dadhabuu fida jechuudha. Egaa akka gaariitti barnoota keenya akka na hordofaa jirtan abdiin qaba. Barnoonni kootis akka isinitti tole. Namni tokko harkuma isaatiin qaama saalaa isaa yoo sochoosee kan dhaabbatuuf ni jira. Kaan ammoo gaafuma jaalallee isaatti dhaabbatee haasa'u itti ka'edha. Jaalallee isaa wajjin sochii miira wal qunnamtii saalaatiif kakkaasan keessanii gaafa haasa'anii kan itti ka'us ni jira. Tokko tokko immoo harkuma isaatiin kan tuqee harka isaatiin sossoosee kaasus ni jira jechuudha. Hanga harka keessi keessaa baasee gadi qabee wajjin rakkatutti gahuu hedduudha. Dubartii takka wajjin gaafa dhaabbattu yookaan jaalallee kan keessa wayii dubartoota uffanni isaanii boca yookaan taayitii surree jedhamu kaawwatanii deeman qirsii qaama saalaa isii yookaan roga qaama saalaa dubaraa yookaan bu'ishaa tokko gaafa dhiirri tokko arge qaamni isaanii dhaabbata. Nama tokko daayirekti ka'ee kan dhaabbatutu jira. Qaama saalaa kana bira osoo hin ta'in dubartoota tokko irratti haalli dubartoota sanii dhiira tokko ni hawwata yoo ta'e fedhii gara wal qunnamtii saalaatti kan kakkaasu yoo ta'e qaamni saalaa isaanii ka'a. Inni hanga harkaan qaama isaa gadi dhiibuutti kan gahus ni jira. Kanaan immoo erga intala waliin ciisee intalli waa sagal gootee hanga kaastutti kan hin warraaqnes ni jira. Tokko dubartiin tokko dubartii bira ciiseef yookaan ijaan argeef osoo hin ta'in hanga dubartiin asooftee achi ooftee sagaltama gamanaaf gamas garagalchitee qaama isaa sukkuumtee kaastutti kan hin kaanes ni jira. Kaan ammoo intalli buqushaa dhangala'aadhaan jiidhee tolee addaan qabdee buqqee ciistutti tasumaa kan matuma wal qabachuu didus ni jira. Hanga dubartiin takka qaama saalaa ishee keessutti kan waliin kaanes ni jira. Rakkoo kana maaltu fida kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Namni tokko rakkoo kana dadhabuu qunxurroo qaba yookaan ka'uu dadhabuu qunxurroo ni qaba yoo kan jennu ta'e jaalallee isaa biratti yoo tasumaa ka'uu dide ka'ee yoo osoo fedhii hin xumurin gidduutti kan laaffatu ta'e jabinni isaa yeroodhaa gara yerootti gadi bu'aa kan adeemu yoo ta'e wantoota kanaaf maaltu nu saaxila kan jedhus kan waliin ilaallu ta'a. Rakkoo dhiphina sammuu yeroo dheeraa hiriyyaa yookaan jaalallee faanaa walii galtee dhabuu dirqamaan wal qunnamtii saalaa gochaa jira yoo ta'e dhukkuboota onnee kan qabu yoo ta'e dhukkuba sukkaaraa kan qabus akkanumas umriidhaan achi deemee jira yoo ta'e yookaan gara dullummaa keessas deeme yoo ta'e dhukkubbiin qaamaa fakkeenya dhukkubbii mataa keessa yoo jiraate mataan isaa ni dhukkuba yoo ta'e hanqina nyaata madaalamaa qaba yoo ta'e dadhabeera yoo ta'e akkasumas hojii humnaa hojjechaa oolee karaa dheeraa deemee jaalallee isaa bira ciisa yookaan daandii fagoo deemee jaalallee isaa bira dhufee yoo ta'e rakkoo dhalootaa yookaan unjummoo cidhaanii fi qunxurroo wal qunnamsiistuu dadhabuudha.
Egaa dhukkuboota qunxurroo sababni isaa hin beekamne erga yeroo dheeraaf ka'ee tureen booda laafee hafu yookaan miidhaa qoricha qaama saalaa yookaan vigiraa kan qaama saalaa kaasu jechuudha. Qaama saalaa dhiiraa jabeessee kan kaasu qorichoota ammayyaa yookaan yeroo dheeraadhaaf fayyadamne yoo ta'e erga fayyadamnee booda osoo hin godhin yoo hafe dhiibbaan dhiigaa qunxurroo keessatti baay'ee ol ka'ee tishuu qunxurroo ajjeesuun gara godaannisaatti jijjiira. Achi booda iddoo dhiigni itti kuufamu yookaan laakunaan ni bada jechuudha. Dhukkuba tiruu fi kalee yeroo dheeraa fa'i kaasuun ni danda'ama. Kanaaf maal gochuu qabna kan jedhuuf itti deebinaa hangasitti sabiskiraayib gochuudhaan akkanumallee viidicha gaafa daawwattan laayikii fi hiriyoota keessaniif sheer gochuu qofaan na hordofan affeerraa kooti.